Ayyaanniif araarri Waaqayyoo nuuf baay'atee hunduma kennaafu ganama kana fuula isaatti akka argannuuf isa nu gargaaree Waaqayyo abbaa kennaaf galata addaan fo'a midheessaati. Akkam jirtan akkam turtan hundumti keessaniyyuu nagaa koo hafuuraa isiniif dhaamaati. Akkam jirtu isiniin jedheetiin jedha isa nu gargaaree nu bira dhaabate waaqa kennaaf galata addaan fo'a midheessaati. Warroonni tamsaa kallattiillee hordofartan akkasumas immoo kallattiidhaan zuumirraallee warra jirtan hunduma keessanuu nagaa hafuuraa koo isiniif dhaama. Ammoo ergaan ganama kanalleetiin jennu lammaffaa Phexros boqonnaa 1:10 irrattis argamudha. Kanaafis obboloota koo waamamuu keessanitti fo'amuu keessanittis jabaachuudhaaf caalchisaa dhimmaa kana yoo gootan matumaan kuftanii jedha. Kana yoo gootan matumaan kuftan gaaf jedhu carraan kufuu jira jechuudha. Carraan kufuu jira jechuudha. Akkam kufneef ammoo maal gochuu qabnaa waamicha jedhudha ganama kana jechuudha. Kanaaf gaafa fuuldura isaatti wajjiniin dhiyaanneetiin jennu hundumti kennayyuu kadhaadhaan Waaqayyo akka nu gargaaruuf affeerree achiin booddee gara kadhaatti deebineetiin jenna. Kanaaf hundi kennayyuu kadhaadhaan fuuldura Waaqayyootti jilbeeffanna. Guddaas galatoomfanna ololsi qabna Waaqayyo abbaa keenna jaalalaan nu jaallatteef barii ganama kana dabarsitee nu kenniteef. Bifuma addaan immoo ilmaan kee nu godhattee abbaa jennee si waamuudhaaf carraa arganne. Kanaaf galatootsiif mala maqaa ilma kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin galanni siif haa ta'u. Cubbuu keenya immoo fuula keetti dabarsinee dhiifna. Isa gochaadhaan dubbiidhaan si gaddisiifne dhiiga ilma kee isa lola ilaali ammallee cubbuu keenya nu dhiisi nu haaressi seenaa keenya jijjiiri. Gara keetti guddannee taanuma caalaa isuma kaleessa fayyine caalaa isuma kaleessa qulqulluu jijjiiramne caalaa gara keetti akka guddannuuf ati nu gargaari. Waamamuu keenya filamuu keenya amanamummaadhaan akka mirkaneessinuuf nu gargaari. Fedha kee raawwadhu afaan yeroo keenya irratti ati moo'i. Ammallee sammuu keenya dhugaa keetiif dhugaa keellee sammuu keenya afatti bani maqaa tokko ilma keessatti biyya lafaa jalatteessi kadhanna abbaa ameen. Tole maqaan waaqa keenyaa ammallee baraama baraatti kan galateeffame haa ta'u jecha gara eeruu isa mata duree godhanneetti akka seensaatti dubbifnee kallattiidhaan immoo qayyabannaa keenya daqiiqaa muraasa fudhannee itti fufna jechuudha. Akkuma sila jechuudhaaf yaale lakkoofsa 10 lakkoofsa kanarraa mi'a dubbisu namni wanti kun hundinuu irraa hin argamne immoo nama ofirraa butee hin ilaalle jaamaadhas. Inni cubbuu isaa isa duriitti qulleeffamuu isaa irraanfachuu isaati jedha. Nama kamidha asirratti ka jiru nama waaqayyoo ta'uu keessan obboloota jaallachuudhaan obboloota jaallachuu keessan immoo nama hundumaa jaallachuudhaan jedha. Kun maal jedhama? Jecha waliigalaatiin maslaalii Phexrosii jedhama. Kortoo jechuudha. Kortoon kun maaliidhaan jalqaba? Amantiidhaan jalqaba. Lakkoofsa 5 irraa dubbisuu dandeettanii ammas dhama'uu hundumaan dhama'a. Amantii qabdan gaarummaadhaan agarsiisaa. Gaarummaa keessan beekumsaan agarsiisaa. Itti dabaltanii immoo beekumsa keessan of qabuudhaan of qabuu keessan obsaan danda'uu keessan nama waaqayyoo ta'uu keessan agarsiisaa jedha. Amma isteeppii kan yoo argitanii amantiin hin jira. Amantii keenya immoo amantiin hojii hin qabne isheen kan duuteedha jedha macaafni qulqulluun. Kanaaf amantiin maaliidhaan mul'ata? Gaarummaadhaan mul'ata jechuudha. Gaarummaa kana gaafa agarsiifnu amantii hojiidhaan agarsiifna gaafa jennu beekumsaan ta'uu qaba. Sababni isaa macaafni qulqulluun maal jedhaa? Namni hundinuu akka amanu dhugaa beekuu biras akka ga'uun fedha jedha. Kanaaf gaarummaan nuti agarsiifnu beekumsa irratti kan hundaa'edha. Kana jechuun beekumsa dhugaa waaqaa irratti kan hundaa'edha jechuudha. Amantii amanneerra amantiin kun ammootu maaliidhaan deeggaramuu qaba jenneerra amantiin gaarummaadhaan mul'achuu qaba. Amantiin hojii hin qabne isheen kan duuteedha waan ta'eef. Hojiidhaan yeroo mul'ifnu immoo akkasumaan oduu hin taane beekumsa irratti kan hundaa'e hojiin hojjennu. Gaarummaan nuti agarsiifnu beekumsaan dubbii waaqayyootiin kan madaalame ta'uu qaba. Gaafa beekumsaan gootamuutu beekumsa keessallee maaltu yeroo of qabuutu jira. Waanuma beektu hunda goota miti. Waanuma beektu hunda waanuma argite hunda raawwatta miti. Of qabuun jiraachuu danda'u qaba jechuudha. Sababni isaa eessatti maal appilaayi godha? Eessatti maal dubbadha? Eessatti maal godha? Ka jedhu of qabuun baay'ee barbaachisaadha. Gaafa of qabdu immoo tariitii si dhukkubuu danda'a. Uduma beektu jedhifta yeroo tokko tokko. Utuma waan wayii gochuu dandeettu jedhifta. Sababni isaa iddoo isaan eegganne waan ta'eef. Kanaaf obsatu barbaachisa jechuudha. Of qabuu keessan obsani. Kanaaf amantiin gaarummaadhaan gaarummaan immoo maaliidhaan mul'achuu qaba jenneerra gaarummaan kennammootu beekumsaan. Beekumsi immootu maaliidhaan madaalameetiin jira jechuudha. Beekumsi immootu obsaan jechuudha. Beekumsaan qabda. Beekumsi san immootu obsaan madaalamuu qabaateetiin jira jechuudha. Obsaan.
Itti aansinee wantoonni kunniin dubbii ijoodha kan ulfaana deeman kunniin ilaalaa. Amanteetta erga amantee amantiin kan kee hojiidhaan mul'achuu danda'uu qaba. Namoonni tokko tokko amantee kiristoosiif fayyiteetta homaa gochuun hin barbaachisu jedhan. Laaderii kana hundee isaa irratti warra hafuu barbaadanidha jechuudha. Hundee jalqaba irratti warra hafuu barbaadanidha. Kanaaf amantiin hojiidhaan mul'achuu qaba. Gaarummaadhaan agarsiifama. Gaarummaan goonu immoo beekumsaan kan inni madaalamu. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 2:4 irratti namni hundinuu akka fayyu dhugaa beekuu biras akka ga'u fedha jedha Waaqayyo. Namni hundinuu akka fayyu dhugaa beekuu biras akka ga'u fedha jedha. Dhugaan beekuun bira geenyu kun ammatu Waaqayyo tokkocha Waaqaaf nama jidduu kan jiru ilma isaati. Amma dhugaan amantiin amanne gaarummaadhaan mul'achuu qaba. Gaarummaan keenya beekumsaan madaalamuu qaba. Beekumsa keenya immoo obsaan to'achuu qabna jechuudha. Obsaan to'achuu qabna. Gaafa namni waan biraallee dubbate iddoo isaa iddoon eeggannee dubbachuu hin qabnu. Obsaan to'atamuu qaba. Itti aansee obsaan gaafa to'an obsaan danda'u kana keessa maaltu jira? Nama Waaqayyo ta'utu jira jechuudha. Obsaan danda'u rakkina obsaan danda'u waan obsaan danda'u kana keessa nama Waaqayyo ta'utu jira. Gaafa nama Waaqayyo taane yookaan obsaan gaafa dandeenye amantii keenya kanaan gaafa mul'ifne jaalala obbolummaa shaakala. Jaalala obbolummaa irratti immoo jaalala jechuudha. Jaalala walii gala. Ultimately toppilii kan jiru maalidha jechuudha? Jaalala jechuudha obboloota kun. Okay. Jaalala jechuudha. Kanaaf amma of eeggannaadhaan ganama kana dhugaan aniif isin laallu waan kanniin keessatti of eeguudha jechuudha obboloota kun. Waan kanniin keessatti of eeguudha jechuudha. Kanaaf itti aansee erga kana jedhee ka'een booda itti dabaltanii immoo beekumsa keessan of qabuudhaan erga jedhee ka'een booddee yaada 8 irratti wanti kun hundinuu isinirraa argamanii baadhachaa yoo adeemanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekuutti warra dhimma baasan warra ija godhatan hin taatu jedha. Amma maalitti ija godhattu jedhaa? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekuutti ija godhattu jedhaa. Isa beektanii isa beekuutti ija godhachuun keessa yoo kana ta'edha baay'ee. Gooftaa Kiristoosiin hin beekna gaafa jenne mootu namni takkattiin namni tokko Waaqayyoon argellee hin jiru. Eenyutu nutti agarsiisa? Kiristoos Yesuustu nutti agarsiisa. Isa beekuutti guddachuun keenya immoo amantii. Amantiini booddee ilaalla waan ta'eef. Amantii maaliidhaan agarsiifna jenne? Gaarummaadhaan. Gaarummaa maaliidhaan agarsiifna jenne? Beekumsaan. Beekumsaan immoo maaliidhaan? Of qabuudhaan yookaan immoo obsaan. Obsa irratti nama Waaqayyoo ta'uu. Nama Waaqayyoo ta'uu irratti immoo jaalala. Jaalala irratti jaalala waliigalaati jechuudha. Jaalala isa jedhama. Leveliin kunniin kortoo jedhama kun kortoo Phexroosii jedhama. Gaafa kana gooneedha Kiristoosiin beekneerraa jechuun kan inni ijaan mul'atu ifaan mul'atu jechuudha. Yeroo tokko tokko maal jedha Kiristoos? Ani inni akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessan hin duutu. Jalqaba isa beekuudha. Isa beekuun keenya immoo kan mul'atu jechuudha. Baay'ee amantiin isa beekuudha. Maal jedha Kiristoos? Garaan keessan hin raafame Waaqayyotti amanaa anatti illee amanaa jedhu. Kun bu'uuradha jechuudha. Chimbooddee ammootu isa beekuu keenya kana amantii keenya kana maalidhaan mul'ifna jechuudha. Qabatamaadha hojii kanneen hin mul'ifneet hin jenne jechuudha. Hojii qabatamaadhaan gaarummaadhaan of qabuudhaan kanneen. Kanaaf lakkoofsa 8 maal jedhaara? Lakkoofsa 8 irratti maal jedhaara? Wanti kun hundinuu isin irraa argamanii baay'achaa yoo adeemanii jedha. Koondishiinidha kun. Yoo adeemuu baatanoo isa beekuun kan kee gatiin qabu jechuudha. Yoo baay'achaa adeemanii jedha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekuutti warra dhimma baasan, warra ija godhatan hin taatu jedha. Warra dhimma baasan, warra ija godhatan hin taatu jedha. Mee Ingiliffaan isin haa dubbisu lakkoofsa 8 kana. Akkana jedha 8. For if these things be in you and abound, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in knowledge of our Lord Jesus Christ. You have already the knowledge. Knowledge kanarratti fruitii firee akka godhataniif taatu yoo kanneen isinirraa mul'atan akka warra firee godhatan taatu. Yoo hin taane hin taatanidha. Sagalee irratti maal jedha? Namni wanti kunniin hundinuu irraa hin argamne immoo nama irraa butee hin ilaalleedha jedha. Nama ofirraa butee maal hin goonedha? Hin ilaalleedha jedha. Diiteelii eenyummaa keenya of ilaaluu qabna jechuudha. Kanaaf Macaafni Qulqulluun lammaffaa Qorontos boqonnaa 13 irratti maal jedha? Isinumti of qoraatii of ilaalaa. Kiristoos isin keessa akka jiru dhugaman beektaniire jedha. Yoo akkas ta'uu dhabaate isin qorannaa sanitti maal ta'uu keessan kufuu keessan. Kufuu keessanii jedha. Amma argitanii wantoonni kunniin isteeppiin amantii irraa haga jaalalaatti jennu kunniin yoo nurratti mul'atu ta'e namni wanti kunniin hundinuu irraa hin argamne immoo nama ofirraa butee hin ilaalle jaamaadhasi.
Inni cubbuu isaa isa duriitti qulleeffamuu isaa irraanfachuu isaati jedha. Cubbuu isa duriitti maal ta'eera? Qulleeffamuu isaa irraanfateera. Cubbuu kan keerraa qulleeffamte jechuudha maal jechuudha? Kallattii jijjiirteetta jechuudha. Kallattii yoo jijjiirte akka nama kallattii jijjiireetti jiraachuu qabda. Akka nama qullaa'eetti, akka nama kiristoositti maxxaneetti jiraachuu danda'u qabda. Kanaan ala duubatti deebita taanaan, kiristoosiin waliin hin guddatu taanaan, qixa kanaan hin guddatu taanaan, already cubbuun kan kee ka duraayyuu si dhiifamuu isaa maal taate irraanfatteetta cubbuu keessa jirta jechuudha. Sisteemiin kan kee jijjiiramuyyuu dagatteetta jechuudha. Dagatteetta jechuudha. Amma nuti kiristoosii wajjin jirraan keenya qabatamaan kan inni mul'achuu danda'u gaafa sadarkaa kanneenitti ol guddannee gara jaalalaatti ol guddataa adeemneet hin jennee jechuudha. Kanaaf amantiin amantii guddatudha malee amantii akkasumaan taa'u miti jechuudha. Wanti kunniin nurraa baanii mul'achuu danda'u qaban. Kanaaf nama jaamaadha ka jedhe macaafa qulqulluu keessatti jaamaan jaamaa akka isaati amasakku maal godhaa jedha. Itti dhiisaa inni macaafa Maatewos keessatti dubbate warra kanarra jechuudha. Warra irraa butanii of hin ilaalle Kiristoos keessa isaanii akka jiru warra hin barre jechuudha. Warra cubbuun isaanii akka ifameeru sisteemiin biraa keessa akka jiran warra nu banneedha jechuudha. Irraanfachuu isaaniiti jedha. Ergaa baay'ee guddaadha. Lakkoofsa 10 mata dureen kenna. Kanaafis obboloota koo waamamuu keessanitti fo'amuu keessanittis jabaachuudhaaf caalchisaa dhimmaa. 8 irratti maal jenneera? Wanti kunniin hundinuu isin irraa argamanii baay'achaa yoo adeemanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti beekuudhaan dhimma baasan. Warra dhimma baasan. Warra ija godhatanis hin taatu jedha. Kun waan ammoo jaamaadha jechuudha. Amma warri ija hin godhanne warra jaamummaa isaanii keessa jiranidha jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya iyyuu nu haa gargaaru. Kana gaafa jennu namoota biraatti quba qabuu osoo hin taane jireenyi reyaalitiin hundi keenya jiraachuu qabnu kana akka ta'edha. Jireenya guddatu jireenya eenyummaa keenya kaleessa keessaa dhufne keessa jijjiiramne warra beenu warra kiristoositti guddannu isa beekuun keenya ija warra godhatu ta'uu danda'u qabna jechuudha. Kanaaf obboloota koo waamamuu keessanitti fo'amuu keessanittis jabaachuudhaaf caalchisaa dhimmaa. Kana yoo gootan matumaan kuftani jedha. Amma mata duree kana waan ijoo ta'een adda baasuu barbaada. Matumaan kuftani jedha. Okay, matumaan kuftanii kana waa wayitu wal qabsiifnu. Mee waamamuu haa laallu jalqaba. Garamitti waamamne nu? Garamitti waamamne nu? Eenyutu nu waamee garamitti waamamne? Mee macaafa qulqulluu keessaa dhadhu. Fakkeenyaaf Yohaannis waamicha godhaara. Waamichi Yohaannis godhu nullee waliin kan goonu waamicha nullee kan fudhachuu qabnu. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 1 irratti waamicha akkana jira. Isin nu wajjin tokkummaa akka qabaattaniif isa argineef isa dhageenye isinitti himnaa. Tokkummaan keenya immoo abbaadha wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin kun waamicha. Waamicha hundumaa keenya kanaaf waamamuu keessanitti ka jedhaaru kana. Kana hundumaa gammachuun keenya guutuu akka ta'uuf isinii caafnaa jedhaa. Amma gammachuun duuka buutota akka inni fiixa ba'uuf waamicha kana nu waaman. Waamichi kunillee kan maal jedhudha? Isin wajjin tokkummaa akka qabaattaniif waamicha isinii goonaadha. Tokkummaan keenya immoo abbaa fi ilma wajjin ila tokkummaa keenyallee isinitti himnaa. Gara tokkummaa kanaa isin waamna. Kana ka goonuuf ammoo gammachuun keenya guutuu akka ta'uuf jedhaa. Okay, gammachuun keenya guutuu akka ta'uuf ka jedhu kana Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 17 irratti kunoo sagaleen immoo kuni ilma koo isa jaallatamaadha. Gammachuun koo isatti raawwatama jedhee Waaqarraa dubbate. Okay, gammachuun duuka buutotaa abbaa fi ilma wajjin tokko isa ta'udha. Tokkummaa abbaa fi ilma wajjin isaan qabanidha. Isa kana nutti illee himaara. Gammachuun abbaa ammootu ilma isaa dhaga'udha. Waamicha jechuudha kun. Waamicha jechuudha. Ammallee deebinee mee iddoo tokko dubbisee kee gara kallattiidhaan iddoo jalqabaatti haa deebi'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti maal ka jedhu argina. Utuu inni kana dubbachaa jiru kun duumessi of keessaa qabu tokko isaanitti uffise sagalichi duumicha keessaa kun ilma koo isa an jaalladhu gammachuun koo isatti raawwatamaa isa dhagaa jedha. Amma kun waamichi abbaan waamaaru ilma koo dhagaa. Sababni isaa gammachuun koo isatti raawwatamaa. Warri gammachuu kanarraa qoodaman duuka buutonni immoo waamicha dhiyeessaa rooma immoo. Abbaan isaan waame duuka buutota. Duuka buutonni immoo waamicha kana fudhataniiti. Gammachuu abbaan kiyya kanatti raawwatama jedhe kana isaan illee qoodamaniiti. Isaan illee gammachuu kana isinii dabarsina jedhaara. Gammachuun isaanii abbaa fi ilma wajjin tokko ta'udha. Gammachuu kanarraa warri qoodamuu barbaadu ammootu waamicha kana keessa galuu qaba jechuudha. Kanaaf waamichi wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti Kiristoos nu dhiyeesseetiin jedhe Yesuusitti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin Waaqayyotti amana anattis amana. Kun amma waamicha amantiiti jechuudha.
Waamicha amantii. Kanaaf duuka buutota waamichatu godhame. Waamicha gaafa godhuuf abbaan gammachuu isaa isaanitti agarsiise karaa ilma isaa ta'e jechuudha. Isaan immoo kana fudhatanii gammachicha irraa qoodatanii jechuudha. Amma addunyaa hundumaaf waamichi walqixa godhameera fannoo irratti. Fannoo irratti. Gaafa Yesuus Kiristoos dhala namaa hundumaaf du'u addunyaa guutuudhaaf waamichatu godhame. By the way, gaafuma jalqaba Addaamiif Heewwaniif gogaa isaaniitti uffisu. Gaafa qullaa isaaniif dhossu wangeelli isaaniif lallabame. Wangeelli kun waamichadha. Qullaa keessan dhossuu kan danda'u qajeelummaa keessan utuu hin taane yaalii keessan utuu hin taane qullaa keessan dhossuu kan danda'u anaadha ka jedhu. Anaadha ka jedhu. Kanaaf waamicha waliigalaati. Yuunivarsiitii hundaaf ka ta'e warri waamicha kana fudhatan Qaa'eliif Abeel gargar ba'an. Abeel waamicha godhameefii fi qajeelfama kennameef duukaa bu'e. Hoolaa aarsaa dhiyeesse. Abeel immoo Abeel jechuudha. Qaa'el immoo sirna ofii isaatii dizaayinii godhe duukaa bu'e. Qulqullummaan hojiidhaan kan jedhu jechuudha. Isuma Addaamiif Heewwan baalaan of haguuggan. Ammallee bifa wal fakkaatuun waamicha wal fakkaataatu addunyaadhaaf kennameera. Abbaan ilma koo dhagayaadha ka jedhaaru. Namoonni immoo kan jedhaaraniin ilma keetii miti maqaa ilma jedhamu ka fudhatedha waaqa ilmadha. Lakkama biraa kam akka keetii paralaaliidha malee ilma keetii miti. Addunyaan kan jedhaaru sagaradha. Addunyaadha baay'ee kun sirna waliigalaa ka walitti qabedha. Hunduu hiika garagaraatti kenna malee ilma dhugaati jedhee ka fudhatu namoota muraasa. Namoota akkasiitiif immoo waaqayyo dhuunfatti isaan dhaqqaba. Waa'ee isaaniitiif waa'ee namoota muraasa dhugaa kana fudhataniitiif galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqni dhugaa ilma tokkocha qaba. Ilma tokkocha kana naaf isiniif dabarsee kenneetiin jedhee jechuudha. Baay'ee waamichi inni dhugaasa kana. Kanaaf duuka buutonni kan isaan godhaaran waamicha isinii goonaa. Isin wajjin tokkummaa akka qabaattaniif isa argineef isa dhageenya isinitti himnaa. Tokkummaan keenya immoo abbaadhaaf ilma wajjin kan jedhu. Gara waamicha kanaa dhufne jechuudha. Garaan keessan irraa famin. Addunyaa bitaa itti deebi'e keessatti. Addunyaa qaala'insa jireenyaatiin haa ta'uti. Tasgabbii nagaa dhabuudhaan haa ta'uti. Dhibee garagaraatiin haa ta'uti. Nagaa dhabde kana keessatti waamicha anaaf isiniif jiru garaan keessan maal hin ta'in irraa famin. Waaqayyotti amanaa anattis amanaa. Macaafni qulqulluun maal jedha isin duutaniittuu jireenyi keessan Kiristoosii wajjin waaqayyoon keessa maal ta'eera jedha. Dhokateera jedha. Kanaaf nuti abbaaf ilma keessa dhokanneerra we are secured nagaan keenya eeggamaadha jechuudha. Nagaan keenya eeggamaadha jechuudha. Kanaaf waamicha kana kan jiru jechuudha. Okay, macaafni qulqulluun immoo akkana jedha. Macaafni qulqulluun akkana jedha iddoo tokkotti. Namoonni waamamanii meeqadha jedha. Baay'eedha jedha. Maatewos boqonnaa 22. Maatewos boqonnaa 22 irratti namoonni waamaman meeqadha jedha. Namoonni waamaman tokko lama hin jiru. Namoonni waamaman baay'eedha jedha lakkoofsa 14 irraa. Akkana jedha. Warri waamaman baay'eedha. Warri fo'aman garuu muraasa jedhe dubbii isaa xumure jedha. Asirratti. Fakkeenya isaanii dubbateeti. Kana jedhee dubbii isaa xumure jedha. Kun xumura dubbiiti jechuudha karaa biraati. Warri waamaman baay'eedha. Warri fo'aman garuu muraasa jedhee dubbii isaa maal godhe jedha xumure jedha dubbii dubbachuu barbaada. Amma warri dubbii kana fudhatan amma warri fo'ame jechuun maal jechuudha? Warra fo'ame jechuudha. Okay, jecha wayitu jira jecha macaafa qulqulluu keessatti yeroo baay'ee namoonni akka predestiin yookaan predestination jedhamutti kan fudhatanii jechuudha. Predestination akka jedhamutti kan fudhatan. Naannoo lakkoofsa 29 irratti akkana jedha. 29 irraa. Warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate fakkaattii ilma isaa isa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru akka ta'aniif yaadaan isaan qabe jedha. Ilma isaa dhageeffadhaa qofa. Kanaaf warroonni yaadaan qabaman kun ilma isaa akka ta'aniif. Eessaa jalqabeeti kun? Edenii jalqabee Addaamii fi Heewwan irraa kan jalqabeedha. Dhala namaa guutuu jechuudha karaa biraati. Specifically sanyii wayitii miti. Maqaa wayitii miti. Dhalli namaa hundinuu sababni isaa uumama ardiif samiitii jalqabee hoolicha qalameenii jedha macaafni qulqulluun. Mul'ata boqonnaa 13 irratti. Kanaaf warri duraan dursee beekumsa isaatiin fo'atee fakkaattii ilma isaa isa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru akka ta'aniif yaadaan isaan qabe. Kanaaf kan yaadaan qabame eenyuuni dhala namaa guutuudha dhala namaa. Daam sanyii Addaam kan ta'e hundinuu warra yaadaan qabamanidha. Sababni isaa Addaamii badee deebisuudhaaf aarsaan hundinuu kafalamuudhaaf kan murtaa'e waan ta'eef. Baay'ee karoorri fayyinaa tasa jidduutti waan dhufe miti. Namoonni baay'een amma kakuu haarawaa kakuu moofaa kan jedhan
kallattiin an akka waan Kiristoos kakuu moofaa haarawaa keessatti dhufe bakka nuti warra kakuu haarawaati. Nuti warra kakuu haarawaati jechuun dhiiga horiitiin miti dhiiga ilma waaqayyootiif fayyine jechuudha. Karaa biraatiin abboomiin waaqayyoo dhagaa irraa nu dubbifamaan maduuntaan onnee keenyarra jira jechuudha. Kakuu haaraaf kakuu moofaan hiikni isaa kana. Macaafa uumamaa haga Milkiyaasiitii fi Maatiyos haga mul'ataa jechuun miti. Baay'ee gaariidha. Kanaaf yaadaan qabe jedha. Warra yaadaan isaan qabe immoo waameeraa jedha. Warra jalqaba yaadaan isaan qabe karaa ilma isaa karaa tokkocha maal godhe fannoo irratti duusaatiin waamee jedha. Immoo waamicha godhame baay'ee fakkaattii ilma isaa akka taanu ilma isaatiin nu waame jechuudha. Namnummaan waamicha kana fudhatu karaa ilma isaati. Eeshi warra waame immoo qajeelota isaan godheera jedha. Qajeelummaan keenya moofaa abaarsaati jedha macaan qulqulluun. Qajeelummaan keenya kenneen nuti kan ilma isaa kan gooftaa Yesuus Kiristoosi. Warra waamame qajeelota isaan godheera. Waamicha warra fudhatanii jechuudha karaa biraatiin waamamanii. Warra qajeelota godhe immoo ulfinaan isaan ga'eera jedha. Inni kun ammoo final glorification jechuudha. Ulfinaan ga'ama warra jedhama. Ulfina tinaa kennite maal godheera jedha. Isaaniif kenneeraa jedha. Kanaaf warra predestination miti kun wangeela bara baraa mul'isa malee. Kanaaf obboloota koo amma ammoo kutaan itti aanu anaaf isin irraa kan eeggamu mul'ata boqonnaa 17:14 irraa macaafni qulqulluun akkas jedha. 17:14 irraa. Isaan hoolichatti lola kaasu hoolicha ka jedhame Yohaannis cuuphaan gaafa Yesuusin arge maal jedhe? Ilaa hoolaa waaqayyoo lubbuu biyya lafaa irraa kan maal godhu kan fuudhu jedhe. Amma mootonni biyya lafaa walii galanii jedha. Faarsaa boqonnaa 2:2 irratti. Hool waaqayyoo fi isanni dibee boosise mormuudhaaf maal ta'an jedha walii galanii jedha. Eenyu jechuudha? Inni dibee boosise eenyudha? Abbaadha. Masiin inni dibame eenyu inni Kiristoos. Kanaaf abbaaf ilmaan lolu jechuudha mootonni biyya lafaa walii galatti jechuudha. Abbaaf ilmaan lolu gaafa jennu waraana firoontii irra kan hirmaate eenyu ilma isaati. Ilma isaa wajjin warri jiran hoo eenyu inni? Anaaf isinii jechuudha. Akkana jedha. Hoolichi garuu gooftaa gooftotaa mootii moototaa waan ta'eef isaan hin mo'a. Jammaru waraanichi waraana mo'amaadha mallee mo'a. Warri isa wajjin turan immoo warri isa wajjin jiran immoo eenyu faadha? Warra waamaman. Waamichi addunyaa warra godhameef jechuudha. Hunduma isaaniiyyuu garuu warra waamicha keessa warra maal fudhate warra fo'amedha. Warra fo'ame kana keessaallee ammallee haga xumuraatti warra jiru kaminni warra amanamanii. Fo'amuu keessallee proviisioniitu jira jechuudha. Fo'amuu keessallee maali ta'utu jira? Gaafiitu jira. Fo'amni adda baaneerraa dhugaadha isaaf adda baaneerra garuu maaltu nurraa eegama? Amanamoota ta'utu nurraa eegama. Kanaafidha maal jenne qara gonkumaa hin kufuu yeroo jennu Phexros irratti yeroo dubbifneet hin jennu gonkumaa maal hin ta'u jennu? Hin kufuu jennu. Hin kufuun kuni maal of keessatti qabata? Maaliif hin kufu gonkumaa jedhame? Hin kufuun kun argitanii kufaatitu jira jechuudha. Maal jenne qara 8 irratti yeroo dubbifnu? Wanti kun hundinuu isaan irraa argamanii baay'achaa yoo adeemanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos beekuutti warra dhimma baasan warra ija godhatan hin taatu jedha. Eeshi. Kana booddee kanaaf maal jedha? Kanaaf obboloota koo waamamuu keessanitti fo'amuu keessanitti jabaachuudhaaf caalchisaa dhimma kana yoo gootan maal hin taatan jedha? Hin kuftani jedha. Yoo caalchisan dhimmitan ta'e waamamuu fi fo'amuu keessanitti yoo caalchisan dhimmitan maal hin gootan hin kuftani. Hin kuftan kan jedhu macaafa qulqulluu irratti Maatiyos boqonnaa 24 irratti teestii waan ittiin taanutu jira jechuudha. Kanaan gara goolabbiitti hin fida. Macaafa Maatiyos boqonnaa 7:24 irratti maal jedhee dubbata? Yesuus egaa namni dubbii koo dhageeffatee akka isaatti hojjetu jedha. Dubbii koo dhageeffatee akka dubbichaa ittiin hojjetu hundinuu nama ogeessa mana isaa dhagaa irratti ijaaratetti fakkeeffama jedha. Kanaaf man kufu kan jedhamu dhagaa irratti ijaarate jechuudha. Dhagaan kun eenyunni dhagaa isa jiraataadha. Yesuus Kiristoos ilma waaqayyooti jechuudha. Argitanii amma kanaaf gara tokkummaa kanaatti kan waamaru. Gara dhagaa jiraataa kanaatti kan waamaru jechuudha. Waamichi keenya isa kana. Faawundeeshiniin keenya dhagaa kanarratti akka ijaaramuuti. Waamaman warri jedhaman. Warri tola jedhanii dhagaa kanarratti ijaaraman hin kufanii. Warra fo'amanidha. Warra amanamanii. Dhagaa kanarratti kan hin ijaarre garuu cirracha irratti warra ijaarateedha jechuudha. Bokkaan roobee lolaanis lola'ee qilleensis qilleensa'ee manatti hin bu'anii manichi garuu hundeensaa dhagaarra dhaabamee waan tureef hin jigne. Kanaaf amma jiguu dhabaachuu kan murteessu hundee irratti dhaabanneera jechuudha. Hundeen irratti dhaabanne sun eenyudha? Kiristoos Yesuus ilma waaqayyooti moo waan biraati? Waaqa biraati.
Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyoo ka jennu ta'e abbaa fi ilma jechuudha. Ilma Waaqayyoo ta'e jennu Waaqayyo abbaa Kiristoos. Kanaaf abbaa fi ilma irratti maal taaneera jechuudha. Ijaaramneera jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15. Jirmi wayinii dhugaanana abbaan kiyya ka dhaabee eegu isin immoo damma kiyya ka jedhudha. Warri dhaabatan isaan kana qofadha. Isaan kana qofadha. Kanaaf waamamuun, filatamuun, amanamuun dubbii bu'uuraati jechuudha obboloota. Kanaaf dhaabannee adda baafachuu qabna. Akkanumaan deemuun, akkanumaan teessoo ho'isuun, akkanumaan maqaa waldaatti waamamuun waan waa hin baafnedha. Yeroo dhiyootti garaagarummaan hin dhufa jechuudha. Yeroo dhiyootti garaagarummaan dhufa. Warra dhagaarratti ijaaraman, warra waamamuu, fo'amuu isaaniitiif caalchisanii dhimman. Warra guddina amantii agarsiisanii amantii isaanii irratti sadarkaa guddina gajjachuu qaba warri guddatan. Baay'ee warri guddatan warra damee ta'an qofadha. Warri damee ta'an immoo warra hafuura Yesuus Kiristoos irraa fudhatan qofadha. Hafuurri nama guddisu bishaan jireenyaa isa Kiristoosiin keessaa dhufu qofadha. Kiristoosiin ala kan dhufu hundinuu isa guddinaaf ta'u miti. Isa guddinaaf ta'u miti. Isa guddinaaf ta'u miti. Kanaaf ganama kana waamichi akka waliigalaatti jiru waamamuu keessan, fo'amuu keessaniif caalchisaa dhimma yoo kana gootan matumaa hin kuftan. Kana gochuuf ammoo qorree ufaa laallu. Kiristoos nu keessa jiramoo hin jiru. Hafuurri nuti fudhataa guddinaaf ka ta'u hafuura Yesuusiin immoo hafuura biraati. Kan adda baafnee warra dhugaaf hafuuraan isaaf sagaduudhaan hundee amanamaa irratti dhaabatanii jedhan akka ta'an Waaqayyo nu gargaaru waamicha dhumaa duuka buutonni godhan. Nullee goonee dhaabna jechuudha. Waamicha xumuraa isa Yohaannis godhe nullee wajjiniin goonee dubbifnee xumurreetiin jenna. Isa dubbifnamee wajjiniin. Isin nu wajjin tokkummaa akka qabaattaniif isa argineef isa dhageenye isinitti himna. Tokkummaan keenya immoo abbaadha wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin. Kana hundumaa gammachuun keenya guutuu akka ta'uuf isiniif caafna. Nullee dhugaa kana fudhannee isinitti dubbanna warra dhaga'ee hojiirra oolchu. Nus akka ta'an isinis akka taataniif warra dhagaattan hundinuu sagalee kana dhagaattan Waaqayyo hunduma keessanuu isin haa eebbisu. Yeroo eebbaanuuf qabaadhaa. Fudhata goonee sagantaa ammaaf qabnu goolama. Guddaa si galateeffannaa si ulfeeffannaa uumaa keenya abbaa keenya ati nuuf abbaadha. Waan abbummaa kan kee jireenya keenya irratti mirkaneessiteef maqaa ilma kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin galanni siif haa ta'u. Ganama kana fuuldura keetti dhufnee dhugaa dubbii keetii yeroo dhageeffannu ilmaan kee ta'uu keenya qabatamaan mirkaneessine dubbiidhaan gochaadhaan qulqulluu koo warra karaa addaan si mul'isan addunyaatti akka taanuuf si qabamuu kennaa hojiidhaan warra mul'isan akka taanuuf waaqarraa nu gargaari. Ameen. Sagadhaa nu gootetti sirraa komiin qabnu galanni siif haa ta'u. Abbiyyee koo ganama kana eebbaa fuura keetiin ati nu yaadadhu. Waan nu yaadatteef immoo galanni si haa ga'u. Tokkummaa dhugaa keessatti ufeenne namoota illee gara tokkummaa kanaatti waamne. Ilaa gaaddidduu dukkanaa gaaddidduu du'aa jalaa gara jireenyaatti namoonni hundinuu akka ba'aniif waamicha xumuraa namoota hundaaf gochuu akka inni nu gargaari. Fedha kee raawwadhu. Maqaa tokko jalma keessatti biyya lafaa jaalatteessi kadhannee abbaa. Ameen.